Oromiyaan biyya qubachiftuu hundaa sirratti dhalannee hin jiraannu gaddaa sirratti dhalannee jiraanna gammadaa. Oromiyaan biyya qubachiftuu hundaa sirratti dhalannee hin jiraannu gaddaa sirratti dhalannee jiraanna gammadaa. Oromiyaa keenya biyya caaltu osolmaan kee jirru anagaan sinnaaltu siif jennee dhuunfannee sibiili soomsina garbummaan nuun mallee Oromiyaan biyya. Ani qophii bilisootii irratti hirmaachuu kootiif dhugaa rabbii dubbachuuf taana hedduu gammadeera. Qophii bilisootii irratti hirmaachuu kootiif immoo gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Kun qophii sagantaa bilisootiif. Qophiin sagantaa bilisootiif yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Dargaggoo shamarran abdii biyyaaf oolan hidhaa fi ajjechaadhaan kan gidiraa arakan awwaalaas doorkanii reeffa isaa salphisan garaa haadha deessee marri maammadeessan awwaalaas doorkanii reeffa isaa salphisan garaa haadha deessee marri maammadeessan garaa haadha deessee marri maammadeessan. Harka fuula daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu. Kun qophii sagantaa bilisootiif. Qophiin sagantaa bilisootiif yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Egaa akkuma beekamu bilisootiifiin sagantaa qophii isaa irratti qophiilee garaa oduu, seenaa, waalaloo, warraaqsa, marii haala yeroo irratti hundaa'uun yeroodhaa yerootti isin biraan gahaa turuun keenya beekamaadha. Bifuma wal fakkaatuun ammas kan duraa caalaa sagantaa sababal'ifachuuf sagalee uummata isaa ta'ee tajaajiluun qophii ta'es ba'uuf haala gaarii qophiirra jira. Yoom kana qofa bilisootii fi rakkoolee uummata Oromoo biyya keessaa falaa kan dur caalaa jala bu'ee uummata isaa uummata Oromoo biraan ga'uuf hifannoo yookiin nuufii tokkoon malee qeerroof qarree bilisummaa Oromoon dabaalamee as ba'uuf qophiirra jira. Maarree lafaa fi iddoo jirtan hundarra sabboontonnii fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hunduu dandeettii fi beekumsa qabdan hundaan irratti hirmaattanii waan dandeessaniin nu jajjabeessuun dirqama Oromummaa ta'uu isin hubachiifna. Qophii sagantaa bilisootii irratti kan isiniif darbu haala yeroo Oromoof Oromiyaan keessa jirtu ilaalchisee sagantaa oduu dabalatee qophii marii qeerroof qarree bilisummaa Oromoo amajjii 23 bara 2023 miidiyaa bilisa sagalee uummata Oromoo bilisootii irratti kan eegalamu ta'uu isin hubachiifna. Yoom kana qofa amajjii 23 bara 2023 irraa eegalee qophiin marii qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoon dabaalame haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee gaafa guyyaa jimaataa yeroo hunda isiniif darbu ta'uu isin hubachiifna. Maarree bilisootiiwwan aadaa, duudhaa, seenaa, sabboonummaa Oromootaan cabxee fi coba jirtu deebisuuf mudhii isaa hidhatee rogeeyyii fi ogeeyyii sabboontota ilmaan Oromootiin faayamee kutannoof murannoon as ga'ee ba'ee jira. Maarree lafaa fi iddoo jirtan hundarra sabboontonnii fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hunduu dandeettii fi beekumsa qabdan hundaan irratti hirmaattanii waan dandeessaniin nu jajjabeessuun dirqama Oromummaa ta'uu isin hubachiifna. Hordoftoota kallattii bilisootii fi wiixata hanga kamisaatti waaree booda akka lakkoofsa Habashaatti sa'aatii 10 irratti akka lakkoofsa Awurooppaatti sa'aatii 4 irratti yeroo hundaa kan isiniif darbu sagantaa oduu ta'uun isin hubachiifna. Kun qophii sagantaa bilisootiif. Qophiin sagantaa bilisootiif yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Bilisootii fi jajjabeessuun dirqama dhaloota Oromoo addunyaarra jiru hundaa ta'uu isin hubachiifna. Kun qophii beeksisa sagantaa bilisootii fi kan amajjii 23 bara 2023 irraa eegalee isiniif darbudha. Duraan dursa nageenya waaqayyoo uummata Oromoo bakka jirtan hundatti addunyaa kanarratti argamtan hunda isin akkam jirtu nagaa keessanii zifaanaa ta'uun isin jedha. Nageenyi Rabbii itti aansuudhaan maqaan koo waan dhufin jedhama. Kanan dhaladhe Finfinneettan dhaladhe anan jiraadhe Maraatiin jiraadha. Yaada qophii bilisootii irratti ilaalchisee qophiin bilisootii irratti ilaalchisee gaafilee hedduu qophaa'ee jira asirratti
Gaafileen naa iyyaate kana keessa deebii akka yaada dhuunfaatti deebii kanan deebisuuf as bahedha. Hayyee ashama harka fuunee kabajamoo jaallatamoo ilmaan Oromoo biyya alaaf biyya keessaa akkasumas hordoftootaa fi dhaggeeffattoota qophii Bilisoo TV irratti naaf affeertanii akka yaada kennadhuuf naaf affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha maqaa uummata Oromootiin. Egaa ani maqaan koo Siifan Oromoon jedhama. Bakki dhaloota koo kutaa Oromiyaa 11 keessaa Jimmaadha. Kanin jiraadhu Dubaay biyya Arabaa keessa. Deebii gaafin gaafatame kanaaf deebiin ani deebisu tokkoffaa qophiin Bilisoo TV akkamitti ilaaltaan jedhu ilaalchi Bilisoo TV qophiilee Bilisoo TV kun qophiin Bilisoo TV kun haala gaariidhaan kan qophaa'ee fi kan qindaa'edha. Innillee sababa sagalee uummataatiin miidiyaa sagalee uummataatii fi qophaa'ee as bahedha. Kanaaf uummanni keenyallee akka irraa fayyadamu abdiin qaba. Kanaaf qophiin Bilisoo TV haala kanaan ilaala. Sagalee uummataati miidiyaa sagalee uummataati jeen ilaala. Qophii Bilisoo TV akkamitti ilaalta isa jedhuu fi qophii Bilisoo TV hundeeffamu yookaan immoo qophaa'ee as ba'uu isaatti gammachuu guddaa irraa qaba. Akki atti ilaalu immoo qabsoo bilisummaa uummata Oromoo kana daran jabeessee immoo ijoollee shamarran keenya qeerroo fi qaarree biyya hambaa kan keessa jiraatan kan biyya keessaallee of jalatti hammatee daran jabaatee akka inni guddatu abdii irraa qaba. Gaafii shanaffaa qophii Bilisoo TV akkamitti ibsita kan jedhu gaafiin isaa akkuma gaafii arfaffaa irratti ibsamuuf yaalametti qophii Bilisoo TV kan itti ibsu haala kanaan ibsaa jechuudha. Haala kanaan ibsaa miidiyaa uummataatidha. Miidiyaa sagalee uummataa waan ta'eef fuulduratti uummata keenya ni gargaara uummata keenyaaf sagalee ta'a jedhee yaada. Kanaaf haala kanaan ibsaa jechuudha. Ammoo as keessatti immoo akkin itti ilaalu yaada gadi fagoo qabsoo bilisummaa Oromootiif qaba akkasumas sochii warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromootiif gahee ni taphata jedhee waan itti amanuuf akka gaariitti yookiin immoo gammachuu guddaatu natti dhaga'ama hundeeffamuu yookiin immoo qophiin kun jira jedhee Bilisoo TV jedhee as of waamee ba'uusaatti jechuudha. Egaa qophiin Bilisoo TV kun har'as ta'ee borus ta'ee jabaatee jabina isaa qabsoo bilisummaa Oromootiif uummata Oromootti mul'isuudha qaba. Ammoo fakkeenyaaf nuti yeroo baay'ee waan qabsoo waan injifannoo waan maxxansinuuf dubbannuu fi yeroo baay'ee miidiyaan sooshaal miidiyaan nuti qabnullee ni nguramaa ni bada. Kanaafillee shaqaarree fi qeerroon Oromoo akkasumas sochii fi miira qaama qalbiin qabsoo bilisummaa Oromootiif qaban garas yoo dhufan itti dhimma ba'u yookiin immoo dhimma isaan barbaachisu asiinillee dabarfachuu danda'u akkasitti ilaala. Itti aansuudhaan gaafiin jaaffaa qophiin Bilisoo TV irratti hirmaachuu keetiif maaltu sitti dhaga'amaan jedhu ani qophii Bilisoo TV irratti hirmaachuu kootiif dhugaa rabbii dubbachuuf taana hedduu gammadeera. Asirratti qophii Bilisoo TV kanarratti na dhiyeessuu keessaniif hedduu galatooman isiniin jedha. Kanaaf kana gammadeera. Qophii Bilisoo TV irratti hirmaachuu kootiif immoo gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Asumaan galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan gaafii torbaffaa qophii Bilisoo TV fuulduraaf maal ta'uu qaba kan jedhu miidiyaan kun miidiyaa uummataa waan ta'eef fuulduraaf kan jedhu cimee kanarra caalee sagalee uummata isaatiif ta'uu qaba. Sagalee uummata Oromootiif ta'uu qaban jedha. Fuulduraaf qophiin Bilisoo TV kan ta'uu qabu isa jedhuudhaaf immoo akkuma armaan dura amma dura ibsettuu daran jabaachuu qaba. Qaama qalbii qabsoo bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatee kan rafe dammaqsee kan jiru jabeessee tumsee wantoota gaasilaa barbaachisan hin beektu jabeessee hojjechuu qaba jedha. Ani kanan yaadu miidiyaan kun maal ta'uu qaba guddachuu qaba. Sagalee uummataatiif uummata rakkate uummata rakkina keessa jiruuf sagalee ta'uu qaba miidiyaan kun bakka uummanni rakkatetti sagalee yookaan informationii jiru funaanee uummata isaatiif sagalee ta'uu qaban jedha miidiyaan kun. Kanaaf kanuma ta'uu qaba jedhee yaada. Yoo maal ta'e sitti tola
kan jedhuuf immoo qophiin Bilisoo TV yookiin immoo Bilisoo TV'n kuni osoo guddatee qabsoo bilisummaa Oromoo guddisee natti tola isiniin jedha. Kan natti tolu miidiyaan tokko gaafa dhaabbatu mataa isaa of danda'ee dhaabbata. Kanaaf bu'aa bahii hedduu keessa baheeti miidiyaan tokko kan dhaabbatu. Ta'ullee sagalee uummataatiif dhaabbate waan ta'eef uummata isaatiif akka sagalee ta'uu qaba jedhee yaadaa jechuudha. Uummata isaatiif sagalee ta'uu qaba jedhee yaada. Gaafileen kun gaafilee wal fakkaatudha waan ta'eef yeroo ibsan gaafilee wal keessa deemu waan ta'eef baay'ee walirraa kan adda guree miti gaafina sirraa kuni. Kanaaf kana ibsuun barbaada. Ani akka dhala Oromoo takkaatti uummanni Oromoo baay'inaan miliyoona 75 ol jedhamee tilmaamama. Garuu uummanni kun uummata guddaadha. Akka gaanfa Afrikaattis uummata guddaa waan ta'eef uummanni Oromoo kun yeroo ammaa kana uummata duraanis ta'e ammas uummata cunqursaa keessa ture waan ta'eef uummanni kun uummata bilisummaa barbaadu, uummata abbaa biyyummaa barbaadu, uummata kanuma beekamu yaa Oromoon rakkoo hedduu keessa jira waan ta'eef ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan uummata keessaniif sagalee ta'an isiniin jedha. Bakka rakkatanitti faana dhaabbadhaa. Sagalee ta'aa fi isiniin jedha uummata keessaniif akka qophii Bilisoo TV irratti ani gaafatametti miidiyaan kun cimee haala gaariidhaan akka isiniif dhiyaatu fuullee waadaa isinii galla. Kanaaf isinillee akka nu faana jiraattan abdiin qabaa jechuudha. Kanatti asuun isin warri Bilisoo TV hedduu galatooma asirratti na affeeruu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Maqaa uummata Oromoo bal'aatiin hedduu isin galateeffadha. Isiniin jedhaa galatoomadha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Isiniin jedhaa. Irraa kana uummata Oromoo addunyaarra jiruuf hoo maal dhaamtaa akka dhalattuu Oromoo tokkootti isa jedhuu fi ansiifan Oromoon dhaamsi ani uummata Oromootiif qabu Oromiyaan biyya qobachiiftuu hundaa sirratti dhalannee hin jiraannu gaddaa sirratti dhalannee jiraanna gammadaa Oromiyaan biyya qobachiiftuu hundaa sirratti dhalannee hin jiraannu gaddaa sirratti dhalannee jiraanna gammadaa Oromiyaa keenya biyya caaltu osolmaan kee jirru anagaan sinnaaltu siif jennee dhuunfannee si bilisoomsina garbummaan nuun mallee Oromiyaan biyya. Egaa wanni dhaamu kanumaa dhaamsa walaloo kana keessatti waa hedduutu jira. Nuti biyya namaarra kan jirru biyya ni qabna. Biyya keenya irratti garboomnee jireenya osoo hin jibbamin dirqiin jireenya jibbisiifnu kanallee biyyallee ni qabna. Kanumaafuu wanni nu taane kuni garbummaadha. Garbummaa kana ofirraa jigsinee biyya keenyallee muuxannoo beekumsa keenya iyyuu keenya beekaa keenyallee qaroomaa keenyallee buluu fi bulchuu jiraachuuf jiraachisuu danda'u qabnaan jedha as keessatti dhaamsi ani uummata Oromoo bal'aaf dhaamu. Egaa galatooma ulfaadhaa yeroo keessan aarsaa gootanii Bilisoo TV irratti naaf affeertanii turtii na faana gootaniif maqaa uummata Oromootiin akkasumas hordoftoota yookiin immoo qophii Bilisoo TV warra hundeessan yookiin keessa socho'anii guddoo galatoomaa isiniin jedha. Kanaafuu fayyaa ta'aa ulfaadhaa galatoomaa hirmaannaan keenya daran kan itti fufu hirmaannaan keessanis daran kan itti fufee jabaatee wal jabeessinu nuuf haa ta'u bara gadaa bilisummaa nuuf haa ta'u xumura garbummaa nuuf haa ta'u horaa bulaa deebanaan isiniin jedha. Kun qophii sagantaa Bilisoo TV. Qophiin sagantaa Bilisoo TV yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Egaa akkuma beekamu Bilisoo TV'n sagantaa qophii isaa irratti qophiilee garaagaraa oduu, seenaa, walaloo, warraaqsa, marii haala yeroo irratti hundaa'uun yeroodhaa yerootti isin biraan gahaa turuun keenya beekamaadha.
bifuma wal fakkaatuun ammas kan duraa caalaa sagantaa sababal'ifachuuf sagalee uummata isaa ta'ee tajaajiluun qophii ta'es ba'uuf haala gaarii qophiirra jira. Yoom kana qofa bilisootii fi rakkoolee uummata Oromoo biyya keessaa falaa kan dur caalaa jala bu'ee uummata isaa uummata Oromoo biraan ga'uuf hifannoo yookiin nuufii tokkoon malee qeerroof qarree bilisummaa Oromoon dabaalamee as ba'uuf qophiirra jira. Maarree lafaa fi iddoo jirtan hundarraa sabboontonnii fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hunduu dandeettii fi beekumsa qabdan hundaan irratti hirmaattanii waan dandeessaniin nu jajjabeessuun dirqama Oromummaa ta'uu isin hubachiifna. Qophii sagantaa Bilisoo TV irratti kan isiniif darbu haala yeroo Oromoof Oromiyaan keessa jirtu ilaalchisee sagantaa oduu dabalatee qophii marii qeerroof qarree bilisummaa Oromoo amajjii 23 bara 2023 miidiyaa bilisa sagalee uummata Oromoo Bilisoo TV irratti kan eegalamu ta'uu isin hubachiifna. Yoom kana qofa amajjii 23 bara 2023 irraa eegalee qophiin marii qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoon dabaalame haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee gaafa guyyaa jimaata yeroo hunda isiniif darbu ta'uu isin hubachiifna. Maarree Bilisoo TV'n aadaa, duudhaa, seenaa, sabboonummaa Oromootaan cobxee fi coba jirtu deebisuuf mudhii isaa hidhatee rogeeyyii fi ogeeyyii sabboontota ilmaan Oromootiin faayamee kutannoof murannoon as ga'ee ba'ee jira. Maarree lafaa fi iddoo jirtan hundarraa sabboontonnii fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hunduu dandeettii fi beekumsa qabdan hundaan irratti hirmaattanii waan dandeessaniin nu jajjabeessuun dirqama Oromummaa ta'uu isin hubachiifna. Hordoftoota kallattii Bilisoo TV wiixata hanga kamisaatti waaree booda akka lakkoofsa Habashaatti sa'aatii 10 irratti akka lakkoofsa Awurooppaatti sa'aatii 4 irratti yeroo hundaa kan isiniif darbu sagantaa oduu ta'uun isin hubachiifna. Kun qophii sagantaa Bilisoo TV. Qophiin sagantaa Bilisoo TV yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Bilisoo TV jajjabeessuun dirqama dhaloota Oromoo addunyaarra jiru hundaa ta'uu isin hubachiifna. Kun qophii beeksisa sagantaa Bilisoo TV kan amajjii 23 bara 2023 irraa eegalee isiniif darbudha. Egaa daawwattootaaf hordoftoota Bilisoo TV hamma sagantaa birootiin walitti deebinutti horaa bulaa eebana. Geesselolii dhuma dubbii kana gamnoo humbattala babbaroo deleenki daggala. Geesselolii dhuma dubbii kana gamnoo humbattala babbaroo deleenki daggala. Himaaraftaa uumee yayyaba walaabuu yoo dhabu haleeli falmataa margannabu. Maalaan obsaa obsuun akka qaba bari jabanni kan jaba. Maalaan obsaa obsuun akka qaba.